waraabdu jedha. Koofiyaan dheeraa. Hin waraabdi. Borumatti argisiisan. Mee fidi koofiyaa. Boru gara Finfinnee kana ol deemayyuu. Maal goota Finfinnee? Qur'aana wayii fida. Maashaallah. Assalaamu alaikum jedhin mee doktoras. السلام عليكم. Waan saalfatu waan inni. Wa alaikum assalam. السلام عليكم. هكذا. Oh, wa alaikum assalam. Nagaya. جبتها. Warra walloo saniya. Fayya akkam jirtanii? إن شاء الله الحمد لله فيا. Baga jiraata. Ati gootitti warra wannan sanii takkilaashii fannifattee dinqilee keessa Ahmadii dhooftu. Ilaha illallah. أنا. أنا. Keessa deemtan takka akkam taate geettee? عجائبة. Galchine komtaala mee galchine abbo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mee fidi kuusa. Kumtaala meeqa taate? Amma gad hin dhiifne. Gadhiise kumtaala meeqa taate? Afurtamaati. Gara komtaala afurtamaa taate. Afurtamaa oli afurtama. Afurtama. Marree zayti maafi Amma alaabii tattammalee. akka jirtu isa kaasira. Lakki alhamdulillahi rabbil alamin maal isin gara waggaa 15 fuudii turte beeyta. Diyaaspoora dhaabeeki. Eeshi. Mallaqooytuudha isin duruu rakkoon qabduuti. Mallaqa qabdii rakkoon qabnu garuu ka akkuma ati argite hedduu ammasitti dubbannu uummatatti qoonnee finne. Rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Soomana keessa akka jirutti namaa kennaa baane. Akkasanii akka gaarii jirra maal biyya alhamdulillah kun amma roobni roobee wanni duraan rakkoon namni tokko haa rakkatu malee rakkoon biyya Arsii kana keessa hin jirtu. Eeshi. Garbuun tabirii qamadii. Teera Itoophiyaa keessa shamarratu dalagaa. Teera Itoophiyaa telekoomii keessa dubartii dalagaara dubartiin Oromoo sanuu hinaaftu. Inde waa'ee masaanuu kaamnan neetworkiin qaqqaba. ati saawi magammadi rabbi jannatul firdaus jannatul ana rabbi si haken addunyaa akiran ke ha bareedu dura duuban bareeti. Aamin 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 aamin. Haatelle na beekani amma dijit. Wanni rabbi Lee qaqaa baadhee mana citaa tokko ijaaree haadhatii yaa mana ijaara jedhee biyyaa deeme jechuudha. Waan akka ajabaa ijoollee durba sagal wajjin dhaladhee durba jechuudha. Hangafa dhiiraa ana qabdi. Yeroo kanatti wanni illee daakifan. Dhagaan illee daake gaafa duraa baaburri hin jiru. Qoraan illee dhaqeef bishaan illee dhaqeef. Kanumarraa jechuudha. Namni asuma akka amma inni jedhe san rabbi haadha isin dhaqqabsiise yoo milkii barbaaddan jalqaba haadha teessan. Haadha teessan irraa kaatan jechuudha. Ayin haadhaa hin qeebalamti. Alhamdulillah jecha tokkollee hin jenneeni afaan tokkollee waan isiin naan jette osoo salaatuun rabbii asitti danda'amu taate an ayyaan salaata wallahi an ayyaan salaata jechuudha. Kanaati milkiin jalqaba haadha ofirraa eegalti jechuudha. Rabbi. Wallahi haadha fi abbaa ofirraa eegalti abbaa caalallee haadha jechuudha. Hunda keessanuu warra haadha dhabdanillee rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Eega isaan dabranillee irraa sadaqadhaa irraa du'aa'ii godhadhaa. Ingeetti du'aayin jechuudha. Dhugaadha. Haga feetanillee abboo wayii miira keessi naqaa jechaafi malee osoo haati dheengadda si argite baay'ee gammadaa ture. Ati quban qabdu numara mataa ol fuutee numarri gammadee gabayaa keessa silaa karookeetti tokko sanii beeyta xiqqaa guddaan bakka gabayaa deemullee gurbaa aslii santu moo'eemi jedha. Asliin sun moo'eemi namicha Tigrees akkuma jettu Shaabiyaa fi Itoophiyaa akkasuma fudhate uummanni beeki. Akkuma waraana xoorinata mootetti galatoomanii uummanni Oromooillee yeroo leenci akkasitti uummanni Oromoo kun uummata ittiin boonanii uummata qilee hedduu keessa nama baasu anatu arge. Uummata itti saalfatanii miti. Uummata yaa aslii Suudi Arabiyaa jirraa gargaarsa tokko Oromoon hin qabdu waa gargaaruun dhoggama raayyaa abbaa machaa Sufiyaan Usmaanaa waliin dubbataa ture namni gaafsan biyya alaatii waa guuru ana. Uummanni Oromoo miliyoonni meeqa gaafa buqqeessan
Thank you.